Hayyee jirra jirtu nageenyi badhaadhaa baga jiraattan Oromotiyya. Mee ol seenaa amma akka sagantaa teenyaatti har'a waa'ee dhaha Oromoo takka kaalendara Oromoo irraa haaso'ina. Mee dhiyaadhaa adeero. Waan fi haasoon naman qaanfachiiftu waan beekan walii dabarsuun immoo gaariidha. Waan hin beekne haasoonis gaarii miti. Ta beekan walii dabarsuunis gaariidha. Oromoon miqqanyummaa takka waanyummaa histii gartee waanyummaa dooyinummaa kana gabrummaa irratti dhufte malee hin qabu duraanii. Dhaloota ammaa keessatti harkaa jira gabrummaa wajjin dhufte. Haa ta'u tafii himachuun waan qabdu waan kanyeen himanna kalee Oromoon akkam ture waan jedhu dubbachuun nun saalfachiisu seenaa kalee haasoo jirra. Waan hin qoradhee qaburraa waan tokko irraa isinii haasawa. Haasoo kiyya ammaniin eegalaa. Oromoon dhaha qaba kaalendara qaba jechuudha. Lakkoofsa mataa isaa barlokkooytuu mataa isaa qaba. Ayyaantoota qaba. Astiroonoomii warra jaaniin ayyaantu warra lakkaa'uuf qaba jechuudha Oromoon. So akkaataa dhaha Oromootti Oromoon tooftaa lamaan lakkaa'oota. Tokkoffaan aduu warra aduu lakkaa'u. Lammaffaan warra ji'a lakkaa'u. Jechuun warra guyyaa lakkaa'u fi warra halkan lakkaa'u jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyaaf warri aduu lakkaa'u baatii yoo lakkaa'u amajjii gurraandhala bitooteessa akkana jedhee lakkaa'aa mire. Warri halkan lakkaa'us warri ji'a lakkaa'u jechuudha. Takkiyyee, lamiyyee, lamaankaan, daabbaa, darrabbaa, kuleenaa, kuleenkul, gojobbee, sagaroo, aaroo, mitiriq jeeti 12 lakkaa'a. Takkiyyee lamiyyeen tun araba biraas ni jirti beeksisaas akkatti lakkaa'an qaban kanamuu beeku jechuudha. Fakkeenyaaf Muharram, Saffar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Saanii, Jamaadul Awwal, Jamaadul Saanii, Rajaba, Shaabaana, Ramadaana jedhanii arabni isa kan lakkaa'u warra halkan lakkaa'u jechuudha warri san beeka. Araba keessaayis warri arabni halkan lakkaawwata. Muharram, Saffar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Saanii jee akkasitti lakkaawwata. Oromoon immoo warri halkan lakkaa'u takkiyyee lamiyyee lamaankaan daabbaa darrabbaa kuleenaa kuleenkul gojabbe sagaroo aaroo mitiriq jeeti 12 san lakkaawwata jechuudha. Warri aduu lakkaawwatu immoo amajjii gurraandhala bitooteessa jeeti akkasitti lakkaawa. Akka faranjiin lakkooftutti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December jechuudha lakkoofsa akkasii san qabanii. Oromoon torbaaniifis akkasuma qaba amma kun maqaa baatiiti. Baatiilee 12 Oromoon halkanii fi guyyaa lakkaawwata. Arabnileen akkasumatti halkan lakkaawa faranjiinis guyyaa lakkooyti 12 Jaanuwarii san lakkooyti jechuudha. Torbaan yoo fudhanne guyyaan ni marfataa miree marfatee torbaan taha. Torbaan afurii jira baatii takka keessaa. Torbaan afuran kana Oromoon fakkeenyaaf torbaan tokko wiixataa, kibxataa, irbataa, kumsataa, cimsataa, sanbataa, dilbata jedhanii akkasii lakkaawaniimi. Arabni isniina, salaasaa, arba'aa, khamisa, jum'aa, sabtii, alhada akkasitti rotation godhee isniina deebi'a jechuudha. Monday, Tuesday jee faranjiin lakkaa'u kana jechuudha. Oromoonis akkasitti wiixata, kibxata jee akkasii qabaa mire. Warra halkanii hoo adda sanirraa. Warra halkanii torbaan akkasii baasee lakkaa'u. Baatii tana bakka afurii baasee ilaala Oromoo warri halkan lakkaawwatu jechuudha Oromoon. Fakkeenyaaf torbaan duraa dhaloota ja'anii, torbaan lammeessaa addeessa ja'anii, torbaan sadeessaa goobana ja'anii, torbaan afureessaa dukkana ja'an. Laa kaatagorii itti baasu kana. Kaatagorii afuran kana baasa. Torbaan tokkoffaa dhaloota ja'an. Baatiin dhalattee halkan duraas halkan torbaan duraas jechuudha dhaloota ja'an. Torbaan lammeessaa immoo addeessa ja'an. Jinni kunni addaatala guddatee addeessa ja'an. Torbaan sadeessaa immoo goobana ja'an. Jiiniin goobanee ja'a Oromoon goobanaa ja'an. Torbaan afureessaa dukkanaa ja'an. Torbaan dhumaate jechuudha baatiidhaaf. Kuni torbaan dhugaa kaatagoraayiz godhu. Garuu halkan hundinuu akkama wiixata kibxata innee torbaan tokkichi maqaa danda'e qabu sanitti Oromoo biratti halkan baatii guutuun maqaan tokko kan maqaa tokkotti hin deebinee qaba. Halkan hundi naannoo gariitti Oromoon naannoo Gujii fi Booranaa fi kanatti 27 lakkaawa. Naannoo Ituu fi Arsii kanattis
diidamii fi saddeet akkaataa lakkaa'utu jira. Diidamii saddeet guyyaa diidamii saddeet baatiin qabdi guyyaa diidamii torba qabdi naannoo gariittis akkaataa lakkaa'u maqaan tokko tokkotti hin deebine jechuudha. Fakkeenyaaf torbaan duraa dhaloota jenne dhaloota san maal jedhani bitoo taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi torban kun dhaloota jedhan torban jalqabaa maal jenne bitoo taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi kun torban duraa jedhama jechuudha. Maqaa torban duraati dhaloota ittiin Oromoon. Torban lammeessaa immoo addeessa. Basa duraa basa boodaa jedhanii lakkaa'an. Basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetii dullattii jeeti torban lammeessaati kun addeessa jedhan. Torban sadeessaa immoo qardaaduma kurbicha soonsa ruruma lumaasaa ruwaadaa qadaadana. Kuni maal jedhama torban sadeessaa yookaan goobana jedhama. Torban afureessaa immoo maal jedhan dukkana jedhan. Dukkanni hoo qara areerii bal'oo adulaa kormaa adulaa jabbii arba goobaa garbadeetii garbatiiti. Kanaan maal jedhani torban afuraffaa takka dukkana jedhan jechuudha. Oromoon akkanatti baatii kaatagoraayiz godhee adda qaba. Torban jalqabaa torban lammeessaa torban sadaffaa torban afuraffaa dhaloota addeessa goobana dukkana jechuudha. Baatiin ni goobante yeroo albirraa wal sun garree goobana ji'aa jee goobana jiini ni goobana jechuudha. Torban sadeessaa jechuudha baatiirraa. Akkaataa saniin Oromoon torban kanallee kaatagoraayiz godhee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa yoo moggaasu Oromoon akkanuma lafaa ka'ee moggaasu ayyaana san laala. Ayyaana halkan san halkan maaliiti nama guyyaa san dhalate moggaa itti baasu qaba. Fakkeenyaaf nama bitoo takka inni ka dhalate dursituu dursaa dibaabaa dhaabaa maqaaleen kun maqaa nama bitoo takka inni ka dhalateen moggaasa Oromoon. Nama soonsaa dhalatee fakkeenyaaf lalisaa lalisee leelloo maqoota kana moggaasa. Nama dureetti dhalate araarsoo bulchaa nama halkan dureetti dhalate jechuudha. Nama halkan soonsaa dhalate immoo baraartii leencoo nama halkan soorsaa fi soonsi addaa baraartii fi leencoo nama halkan soonsaa dhalate fakkeenyaaf nama halkan ruudaa dhalate nagaasoo eebbisaa maqoota kana moggaasa. Kuni fadhinnaa irratti hundaa'a jechuudha. Maaliif ani fakkeenyaaf Hassanii maqaan amantiin kiyya Islaamaa diini kiyya Oromoodha. Maqaa warri keenya naa baasee hin qabu jechuudha. Maqaa abbaan fadhe baafachuu danda'a. Waa'ee seenaa Oromoo irraa haasa'u jirra. Ani maqaa kana baafadhaa jee dirqaan jiru garuu seenaa Oromtichi kalee qabaachaa ture. Seenaa Oromtichi kalee qabaachaa ture haasa'u jirra. Akkaataa itti maqaa baasu ture jechuudha. Abbaan fadhe maqaa fadhe baafachuun mirgaa garuu akkaataa Oromoon itti moggaasu ture seenaa dhalootaaf dabarsuun dirqama jechuudha. Beekuu qabna kuni qarooma Oromooti. Lafarraa ka'ee moggaasu jechuudha maqaa yoo moggaasu illee weerra dhaabbatee baasa. San qabdi. Fakkeenyaaf hennaa yookaan sizina jedhanii jiraami. Spring, summer, fall, winter jedhanii faranjiin tun hin qabdu. Oromoonis maal qabdi? Badheessa, ganna, birraa, bona jettee qabdi gaa. Badheessa, ganna, birraa, bona jettee qabdi. Arabni maal jedhan? Rabii, seef, khariif, shitaa. Akkana jee qaba. Even warra afaan Arabaa ni beekna jettanii takka Arabii irratti illee yaalii goote yoo jiraattan. Halkan Oromoon akkasitti bitu taalboojii buusan koba jireessa alkaajima irfi wa'ina basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaana akkana jee lakkaa'usan Arabnis maal jedhan? Buxeeni albuxeeni surayyaan sar'aa akkana jee lakkaa'u Arabnilleen ni qaba jechuu kiyya Arabnis san akkanatti lakkaa'usan 28 lakkaa'u Arabnis ni qaba. 28 lakkaa'u Arabnis. Oromoon akkasuma taala wal fakkaataadhaan naannoo gariitti adda ta'a 27 fi 28 bakka itti lakkaa'u qaba jechuu. Elemoo Abdishakur barreessi jee asirra katabaa jira. Kitaaba jira. Kitaaba madura barreesseetiin jira. Kitaaba mata duree ayyaantuu gadaa Oromoo jedhu kaniin biyya gaafaan dirree dhawaa jiru maxxansee jira. Maybe karaatti harkattan haala mijeessina sanii websaayitiin kireet godhu jira. Haala namuu tolaan kafaltii malee daawuloo godhee ittiin dubbisuun haala mijeessaa jira. Kitaabota naannoo 14tiin katabee san keessa ayyaantuu kajoo waa'ee gadaa Oromoo kana irratti haasawa. San gamasiin irraa harkattan ta'a akkana na fakkaataa deeroo. Fakkeenyaaf baatiileen amma fakkeenyaaf sizina adda baafnee jechuun badheessa ganna birraa bona enneemi badheessa jechuun baatii meeqa? Baatiileef keessaa qaba mataansaa. Fakkeenyaaf badheessi bitooteessaa fi eblaa fi caamsaan
badheessa ittiin Oromoon spring faranjii jettuun kana jechuudha. Baatii sadeen tun badheessa jaamti bitooteessa eeblaa fi caamsaa. Fakkeenyaaf waxabajjii adoolessaa fi hagayya. Waxabajjii adoolessaa fi hagayyi ganna jaama. Samar jaan jechuu faranjiin. Fulbana onkololeessaa fi sadaasa birraa jennaan nuti. Faranjiin maal ittiin foola ittiin. Muddee amajjii fi gurraan dhala hoo maal jennaan nuti boona jennaan. Faranjiin winter ittiin jechuu. Akkaataa afuran kanatti badheessa birraa gannaa fi boona jennee baatii sadiin adda fuunee fi 12 kaatagoraayiz goonee achi jala jechuudha. Oromoon akka kanaanii ittiin moggaafatee deema jechuudha waa'ee dhaha Oromoo irratti. Akka irra deebina duraan taanee fi takkuma takkaaniin irraa haasawaa jechuu kiyya. Fakkeenyaaf Oromoon egaa akkanatti guyyaa lakkaawwate lakkoofsa hoo bara meeqarra jira jennee haasawuu dandeenya kaasuu dandeenya. Bara meeqarra akka jiru. Oromoo Booranaa fi Gujii yoo gaafatan nuti dhaachii 12ffaarra jirraa jaan isaan. Dhaachii 12ffaarra jirraa. Bara hanqana jira jaalee lakkoofsanii man isaan dhaachii jaan. Dhaachii jechuun maali? Fakkeenyaaf gadaan tokko amata 8 namuun beeka. Amanni 8 kuni 8 bakka 5 hoggaa ta'e barruu gadaa jaaniin. 8 kun uggu 5 marraa 5 yoo ofirra dachee barruu gadaa jaama. Barruun gadaa kun shanan kun uggu 7 yoo deebi'e ofirra dhaachii jaaniin dhaachii takka ta'a jechuudha. Kana jechuun dhaachiin tokko ganna 8 maali gadaan tokko ganna 8 ganni 8 marsaa 5 yoo dhawamu barruu gadaa takka ta'a. Barruun gadaa 5 yoo torbatee dhaachi jijjiirama jechuudha. Dhaachi san 12 irra jira jechuudha Booranni. 8 bakka 5, 5 bakka 7, 7 bakka 12 yoo baay'ifnu bara 3,360 jira jechuudha Oromoon. Akka lakkoofsa Booranaatti fi Gujiitti akka gadaan Booranaa fi Gujii ibsutti dhaachii 12 irra jiranii dhaachii 12 jechuun bara 3,360 naannoo san jirra jechuudha. 2,000 faranjii fi habashaan lakkaawwattu kanaa miti. Keenya Oromoon kan danda'e qabaachuu waa'ee Oromoo irraa osoo jirreef duuba deebinee sehaa osoo hin ta'in waan qoratamee qorannaadhaan hayyoonnis lafa kaayanii manguddoota illee gaafannee qorannee irratti cimsinee kitaabaan illee barreessinee jechuudha wanni irraa isinii qoodaa jiru seenaadha. Seenaa akkanumatti walii dabarsanii magaalaa feesbuukaa ta'uu wite tana waa'ee dhimma siyaasaa seennee cimsuurra waa'ee dantaa hedduu qaba Oromooni. Amantii beeku waa'ee amantiitiin, ka siyaasa beekus damee siyaasaatiin, ka waa'ee seenaa beekus waa'ee seenaatiin, waa namu roga dandeefin bu'aa irraa buufachuu qabna. Garuu akkaataa Oromoo fayyaduun ta'uu qaba, akkaataa Oromoo cimsuun ta'uu qaba, akkaataa Oromoon diineen ta'uu qaba, safuu fi duudhaa Oromoo kan eeggate ta'uu qaba. Oromoon duudhaa qaba. Fakkeenyaaf jarri Habashaadhaa masqala ja'aniiti gartee Inquxaaxaashii fi Maarree Yohaannis Qiddus Yohaannis ja'anii waggaa haaraa fuulbana baatii gartee fuulbana irra fidan. Fuulbana seenaa addunyaa wanni isin seenaa addunyaa keessatti masqallummaan baatii fuulbanaa mul'atu hin jiru. Seenaa addunyaa keessatti garuu jarri Habashaa seenaa Oromoo kanaa dhaha Oromoo kanaan ukkaamsuuf masqala baatii fuulbana irra fidan. Inquxaaxaash jedhaniiti fuulbana irratti dhiichisan nu dura. Isaan hin qaban kana beek isaan masqala eegateefu masqalli addunyaa irratti yeroo itti argame qaba. Beekamaadha jechuun yeroon isaa. Eessaan fuulbana irra fidan keenya kana dha'uuf. Kana jechuun fakkeenya biraattis muuxannoo Habashaati kun takka isin itti da'uu hin danda'a. Maqaa Itoophiyaa jiru kana gartee maqaan Itoophiyaa jiru maqaa Kuushii Baayibila warra Kiristaanaa kana keessatti illee bakka hedduutti dha'amee jira. Maqaa Kuushii maqaa Oromooti jechuudha. Uummanni Habashaa immoo isaan warra Seemetikiidhaa Yaman irraa dhufanii haa ta'u nama tokko isa cabsuuf isa fakkaattee isaan seenuu qabda. Maqaa Itoophiyaa jiru kana ifitti maxxanfatanii nurratti hin duulu turan. Maquma keenya kana kookoo nu godhan jechuudha. Isaanii jechaa jibbine maquma keenya kana. Amma nuti maqaa Itoophiyaa jiru wanni jibbinuuf Habashaa seena. Maqaan keenya garuu kookoo waan nu godhaniif waan nutti hin duulaniin jibbine jechuudha. Akka amma dheengadda jaalsaamiyaan faana haasooyitu san gartee shanee jechuun arrabaa mitii shanan gadaa Oromoo irraa fuudhamee waan jiru akka fakkeenyaa kaafte. Garuu namoonni hedduun akka arrabaatti warri fayyadamus ni jira.
Oromoon osoo walirra duuluu baatee waliin duulee waan gaariidhaan jaadhaan suma duutanaan dabarfadha. Waliin duuluun gaariidha. Walitti duuluu miti wal mari'achuu gaariidha. Wal duubaa soo miti wal fuullee haasa'uu gaariidha. Kuni aadaa Oromooti jechuudha. Oromoon duraan qaba marii akkasii. Achirratti haa deebinu. Masqallee Habashaa qabaatii fulbanaatis dhaha Oromootiin ukkaamsuudhaaf ka dhufe malee hin qaban seenaa addunyaa keessatti hin mul'anne jechuudha. Akka barlakkooytu Oromootti Girmaa Giraany Ahmad 1360 godhee dhugaadha. Dhaachii 12 jechuudha akka Booranaatti. Kana yoo rabbi jee kitaaba kiyya ayyaantuu gadaa jedhu websaayitii haaraa banu jira. Achirratti kitaabota naannoo 14tiin katabe waa'ee dhahaa Oromoo kanaa waa'ee gartee afaan Oromoo duudhaa Oromoo waa'ee ispoortii irratti waan adda addaa roga adda addaa irratti barreesse. Haa ta'u akka irraa harkattan tolaan akka namuun buufatu websaayitii kireet godhattiin jira. Dhiyeenyatti harkattan ta'a. Waa'ee dhahaa Oromoo hubannaa haga tokko harkattan jeetiin aman akka kiyyatti. Oromoon akkasitti torbaan afuran baatii keessa jiru. Dhaloota addeessa goobanaa fi dukkana jedhee adda baasa. Dhaloonni maal akka ta'e ibseetiin jira. Goobanni maal akka ta'e, addeessi maal akka ta'e, dukkanti maal akka ta'e ibseetiin jira. Maqaalee 12 warri halkan lakkaa'u Oromoon warri ji'a lakkaa'u jechuudha. Ittiin moggaasu takkiyyee lamiyyee lamaan kan akka taphaa godhanii ijoollee keessa kaan akka ijoolleen qabattuuf akka ijoolleen irraanfanne. Dhaloota yoo qabsiiste wanni san irraanfatamu jechuu fi dhaloota keessa Oromoon takkiyyee lamiyyee akka taphaa qabatan maqaan san maqaa baatiiti 12. Arabnileen akkasumatti gartee ittiin lakkaawwatu 12 jechuudha. Oromoo keessaa tokko addunyaalleen ammaan tana dhaqqabaa jirtu Oromoon dur qabu isinilleen beektanii isin yaadachiisame akka fakkeenyaatti. Fakkeenyaaf aduun ifaa mataa isii qabdii jaa saayinsiin amma. Jiini aduurraayi ifaa fudhataa jaa. Kana hin shakkina Oromoon dur beeka kana qaroomaan rabbi biraatti dhufte qorannaa mataa isaatiin dhaqqabe rabbi haa beeku. Immoo akkaataa itti qorannaan gahaa jirtu Oromoon dur beeka kanaaf waan isin amansiisuun isiniif Oromoon biiftuu jaa. Biiftuu jechuun maal jechuu? Biifuu namni tokko bishaan afaanii fudhatee waa biifaa mire nama waa qabuuf biifa. Kannituu raabsituu jechuu biiftuu jechuun. Ji'a jaa. Baatii jaa ammas deebee. Baatii jechuun maal jechuu? Tabaadhattu jechuu. Luk aduun ni kannitii jiini ni baadhate jechuu. Achirra waa laalime. Biiftuu baatii. Akkaataa moggaasa isaa kana laal Oromoo. Maaliif yeroo maqaa moggaasuu maqaa jaa maqaan kee eenyu jaa achi maqee as maqee jaa mire namni lama yoo waliin deemu jiraate maaltu adda si godha isarraa jechuun maqaan kee eenyu jaa kunis an abalu kun abalu jaa saniin adda maqan jechuu isaan yeroo hundaa'u akkaataa Oromoon itti moggaasu yoo laalle qarooma Oromoo dhaqqabuu dandeenya jechuudha. Saniifuu baatii biiftuu yoo jiru biiftuun takannitu baatiin tabaadhattu jechuudha. Aduu jaa. Aduu jechuun nama tokko ka dhukkubbii qabu tokko halaalaa qabu tokko waa qabuutu aannannoo godha aadee jechuudha. Ji'a jechuun waan tokkoon aajee aana jalaa jiru ikoo jaanii faranjiin waan tokko nama jalaa jiru jechuun ji'a jechuun. Aduu ji'a jalaa janii addi jalaa jaa jechuun jiini. Ni kanniti jiini ni baadhate jechuudha. Luk qarooma isaa kana dheeraadha. Akka taphaa haa fakkaatu malee seenaarraa haasawaa jirra. Namoonni dantaa Oromoon feene haa gubatan fadhan akka fadhanaa ta'an. Nuti dantaa teenyarraa haasawaa jirra. Dhalootaaf waa dhaamaa jirra. Waan beenurraa walii dhaamuun dirqama. Namoonni waan hin beekne dubbachuun immoo ulfaataadha. Maaliif wanni nama afaan irraa bahu namoota waliin dha'uu danda'a, saba waliin dha'uu danda'a, gosa waliin dha'uu danda'a. If eeggannaa godhuu barbaachisa. Wanni haasofnu waan nuti beeknu waan qorannee waan barannee takkaa waan manguddoorraa qorannee takkaa waan gartee barnootatti akademikaalii barannee waan akkasii sana haasoo qonna waan ragaa qabu malee waan ragaa hin qabne foddaa feesbuukaa kanarratti namuu harkaa qaba. Asiin baanee yoo haasofne hawaasa waliin fixuu ta'a. Kanarraa illee qusannee waa'ee dhaha Oromoo arraaf hanqanaan isinii qaba hedduudha. Kitaaba kiyya gubbatti bal'inaan barreesseetiin jira. Sheer godhaa viidiyoo kana waliif sagantaa itti aantu keessatti walitti dhufna yoo rabbi jee takkaa waa'ee afaan Oromoo irraa haasofna. Takkaa sagantuma biraa waa'ee Oromoo irratti gartee qabannee dhiyaana takkaa gadaa odaa bultum. Gadaan bultum maal fakkaataa eenyufaa bulchuu ture waan jirurraa haasa'uu malla. Ajandaa lamaan irraa tokko qabannee boruu yookaan iftaan kaa'uu diddachaanu ta'a. Haqa dandeenyu waan takka walii dhaamuun dirqama keenya waan beenu walii dabarsinu waliin tuffatina walirraa dhagayaa immoo waan hin taane sagantaa foddaa feesbuukaa kanarra baatanii waan hin taane haasa'uudhaan lammii waliin dha'uu gosa waliin dha'uu Oromoo adda qooduu
waan akkasirraa please hadaraa maqaa oromummaatiin isin gaafadha. Galatoomaa horaa bulaa guyyaa gaarii na qabaadha.